Kabajamtoota dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa akkam ooltan. Guyyaan irraa roobii hagayya 16 bara 2023 yoo ta'u, odeeffannoowwan irraa qabannee dhiyaanneerra. Oduu irraa waliin an Aagaa Jimaatii haga dhumaattiin waliin turaa jechaa mataawwan oduu guyyaa irraa egeree Oromiyaa bocuuf dirqamni nurra jira jedhe ajajaa olaanaan Abaaboo Waboo Jaalmarroo Dirribaa. Lafti dheedichaa hawaasaa waggaa dheeraaf dhimma itti bahamaa ture investimentiif akka hin kennamne mormuun hawaasni Oromoo godina Jimmaa lubbuu dhabuuf dirqamuu isaa gabaafamu. Komishiniin Gamtaa Afrikaa Itiyoophiyaatti haalli naannoo Amaaraa na yaaddesseera jechuu fi odeeffannoowwan biroos of harkaa qabnaa haga dhumaatti nu caqasa. Egeree Oromiyaa bocuuf dirqamni nurra jira jedhanii Jaalmarroo Dirribaa sirna cufiinsa barnoota ga'umsa hoggansaa irratti tibbana haasaa kan taasisan hogganaan kun egeree Oromiyaa bocuuf dirqamni waraana bilisummaa Oromoo irra jiraachuu akeekanii waraanni bilisummaa Oromoo qawwee dhukaasuuf hidhannoo mudhii qofa osoo hin taane hidhannoo sammuus waan barbaachisuuf barnooti kun kennamaa jedhan. Jaalmarroon haasaa isaanii keessatti hunduu soogidda baatee gabaa ba'eef gurguratee hin galu akka itti gurguratu abbaan mijeeffataa ergaa jedhuun akkaataa qabsoo bilisummaa Oromoo itti tarkaanfachiisuuf qabsaa'an tolchee beekuu akka qabus gorsaniiru. Sammuu Oromoof Oromummaan barnoota Oromoof Oromiyaaf taatu qabsoon akka nurraa deebi'ee hin miliqneef jecha barnoota siyaasaa walii kennuun barbaachise kan jedhan hogganaan kun jagni hedduun ni dhalataa ni darba goonni ammaa dhalate garuu isa dhalatee darbu osoo hin taane kan bilisummaatti gudunfaa taasisu ta'uu isaas akeekaniiru. Arkiteekcharii qabsoo bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo ta'uu kan himan Jaalmarroon duulli kamuu meeshaan kamuu jilbeenfachiisuu kan dadhabe kan kaleessa hidhannoo qawweetiin dura dhaabbate amma immoo siyaasaan bilchaatee maal akka barbaaduuf eessatti akka goola bukan ofii isaa beekuu leenjisaa kan jiran ta'uu ibsaniiru. Du'uu qofaaf hin baane nuti waan duunuuf sana tiksuu qabna kan jedhan Jaalmarroon qondaalonni dirqama fudhatanii bobba'uuf jiran qabsoo Oromoo tiksuuf dirqama akka qabanis yaadachiisanii haala rakkinoota Oromoon qabu kan tuqu haasaan gaggeessaa kanaa rakkoon Oromoo rakkoo dhoksaniif hooksanii bira darban osoo hin taane rakkoo gogsanii fayyisuun bira darban ta'uu qabaa jechuun dhaloonni ja'affaan ammaa dhaloota jalqabaa warra bilisaa turan san ta'uu qabas jedhaniiru. Akka dubbii isaaniitti dhaloonni har'aa warra rakkootti xumura godhu ta'uu akka qaban kanaafis barnoota siyaasaa adda addaa fudhachuun kan barbaachise ta'uu dubbatanii qabsoo bilisummaa Oromoo qawwee qofa osoo hin taane siyaasaan gabbachuun kanaaf ammoo hidhannoon sammuu akkaan barbaachisaa ta'uu Jaalmarroon dubbataniiru. Oduu itti aanuun godina Jimmaa aanaa Saxxammaatti maqaa investimentii jedhuun lafa gurguramu mormuu qofaaf hawaasa nagaarra bulchaan aanaa lubbuu namaa galaafate. Caasaaleen mootummaa Itiyoophiyaa godina Jimmaa aanaa Saxxammaatti lafa uummanni ganda sadii itti gargaaramaa tureef jiru abbootii qabeenyaatti gurguramuu waan morman qofaaf bulchaan aanaa uleen tumee kaan irratti ammoo rasaasa gadhiisuun lubbuun namaa akka galaafatamu taasise. Taateen kun dheengadda hagayyaa 14 bara 2023 Jimma aanaa Saxxammaa ganda Kimmisootti kan raawwate yoo ta'u bulchaan aanichaa obbo Misbaa'u Yahayyaa shugguxiin namoota hedduu aleeluun himameera. Namoota shugguxiin rukutaman keessaas namni tokko lubbuun darbuuf tokko akka hamaa rukutamee miilli isaa miidhamee hospitaala magaalaa Jimmaa keessatti yaalamaa akka jiru gabaasamee jira. Namni miidhaan guddaan rasaasa bulchaa aanichaan dhukaafameen irra ga'ee jiraata aanaa Saxxammaa ganda Kimmisoo obbo Misbaa'u Abduu kan jedhamu yoo ta'u miilli isaa akka malee miidhamee jiraachuu dubbatanii qondaalli PP kun jalqaba irratti jiraataa ganda sadduu kan ta'e Abdul Wahiib Sharafuu jedhamu shugguxiidhaan rukutuu isaa kan himan hawaasni namni kun garuu bayyanachuu dadhabuun lubbuun isaa baatee akka jirtus himameera. Godina Jimmaatti aangoo isaaniif kenname humnaa ol fayyadamuun qondaalonni mootummaa yeroo garaagaraatti hacuuccaaf dararaa ulfaataa hawaasarraan dhaqqabsiisu. Oduu itti aanee qabnuun addi bilisummaa Oromoo qabsoo Oromoo diiguuf falaxaa itti guuruun dhaabbachuu qabaa jechuun akeekkachiise. Adeemsa mootummaaf caasaan isaa ABO dura dhaabbachuuf taasisu kan balaaleffatu ibsi har'a bahe kun abukaatoo impaayera dulloomtii fi bututtee ta'uun teessoo caccabaa baraan impaayerilistoota jalatti tiksuun qabsoo bilisummaa Oromoon ilmaan isaa kumii kitiliin itti gabbare ammallee itti du'aa jiru kolaasuun dhaabbachuu qaba jedheera. Oromoon akka sabaatti of ijaaree wal ijaaree jaarmiyaa siyaasaa akeekaa fi kaayyoo isaa tarkaanfachiisaa turee fi jiru jalatti akka hin ijaaramnee fi hoggana maleessa ta'ee akka hafu gochuun hoggana qeentee impaayera dulloomtee jala mataa suuqatee teessoo impaayeristootaa tiksuu jala akka hiriiruuf kanneen abukaatoo ta'an ergamtoota dantaan macheesse maraachedha jedha ABO'n ibsa isaan.
Akka ibsa baa'oo kanatti adeemsa darbe keessatti kanneen baraan mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo diiguun qabsoo Oromoo rarraaga bilisummaa fi walabummaa irra ga'e galii isaa hanqisuun injifannoo uummanni dhiigaa fi lafee ilmaan isaa itti gabbaree gatachiisan gantoota mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo ayyalaallattoota dantaaf jiraatan warra miidhamnii fi mirga dhabuun uummata Oromoo homaa isaanitti hin fakkaannedha jedhe. Geggeessitoonni impaayera Itoophiyaa fi daldaltoonni maqaa Oromoon keessaa fi alaan wal ijaaran cuftinuu ajandaan waloo isaanii inni ijoo fi guddaan Itoophiyaa jiraachisuudha kan jedhe ABO'n. Uummanni keenya keessaa fi alaan ajandaan isaanii inni guddaan ajandaa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo ijaaru tumsuu itichuu fi tikfachuu ta'uu akka qabu dhaameera. Qabsoo Oromoo danquuf kanneen sochii taasisanis hojii isaanii ciigaasisaa kana dhaabuu akka qaban ABO'n akeekee jira. Oduu biraatiin dura ta'an Komishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faaqii Mahammad ibsa roobii har'aa baasaniin haala nageenya naannoo Amaaraa keessa jiruun akka yaadda'uu dubbatanii. Naannoo Amaaraa keessa walitti bu'iinsi waraanaa itti fufuu yaaddoo guddaan hordofaa jira kan jedhan komishinichi. Dura ta'an kun komishiniin isaanii heerri biyyattii daangaa tokkummaa walabummaan biyyaalessaa eegamuu irratti cimsee akka amanu ibsaniiru. Itti dabaluunis qaamoleen dhibdee kana keessa jiran hunduu atattamaan dhukaasa akka dhaabanii fi nageenya namoota nagaa akka eegan waamicha godhaniiru. Muusaa Faaqii qaamoleen dhibdee kanatti jiran marii nagaa gochuun waliigalteerra akka ga'uu qaban waamicha godhanii jiru. Gamtaan Afrikaa tattaaffii Itoophiyaa keessatti nageenyaaf tasgabbii fiduuf godhamu deeggaruuf qophii ta'us dubbataniiru. Ibsi Muusaa Faaqii Mahammad kun kan bahe mootummaan Itoophiyaa dippiloomaatota biyyoota alaa Itoophiyaa keessa jiraniif haala qabatamaa naannoo Amaaraa irratti ibsa kennuu booda dhagahame. Oduudhumaatiin waraanni Sudaan mana dubartii karaa aadaatiin namoota wal'aantuu irratti haleellaa banee lubbuu namoota hedduu galaafate. Waraanni Sudaan naannawaa magaalaa Omdurmaan bakka itti dubartiin karaa aadaatiin miseensota loltoota humna addaa Rapid Support Force miidhaman itti wal'aantuu irratti haleellaa raawwate. Waraanni erga jeneraalota waraanaa biyyattii lama dursaa humna addaa RSF fi waraana biyyattii jidduutti erga eegalee baatii 4 guutuuf kan jiru yoo ta'u, haleellaa guyyaa wiixataa raawwatameen namoonni 10 ajjeefamuun gabaafameera. Erga waraanichi biyyattiitti eegalee kaasee Rapid Support Force buufataalee naannawaa manneen jireenyaa kan ta'an magaalota sadii Baharii, Kaartumii fi Omdurmaan keessa waan seenaniif xiyyeeffannaa haleellaa qilleensa waraanaa biyyattii ta'aniiru. Haleellaan buufata waraanaa dhiyeenya buufata waraanaa Karaarii Omdurmaan Ombaadaa 19 keessatti adda baaba'ii dargaggoonni hedduun ho'aafitti da'uu barbaadan rukuteera. Haleellaan gara biraa ammoo mana abbaa manaa nyaataa tokko rukutuun ilma isaa ajjeese. Akkasumas guyyaa kibxataatti gara mana nama karaa aadaatiin nama wal'aantuutti qiyyaafatee kan dhukaafame tokko ammoo osoo hin dhoyin hafeera. Manni dubartii karaa aadaatiin namoota fayyisti jedhamtee fi kan miidhaan irra hin qaqqabnes tibba waraanaatti akka kilinikatti tajaajilaa ture. Kunis sababii hospitaalonni harka 80 sababa waraanaatiin tajaajila kennuu dhaabanii fi jedha gabaasni BBC. Dubartiin karaa aadaatiin akka namoota wal'aantu himamte tunis caba lafee wal'aanuun naannichatti kan beekamtu yoo ta'u, dhiyeenya kana ammoo loltoota RSF wal'aanti jedhameera. Namoonni karaa aadaatiin namoota wal'aanan Sudaan keessatti beekamu yoo ta'an, baay'eenis malli akkasii wal'aansa ammayyaa caalaa lafee cabe wal'aanuuf bu'a qabeessa akka ta'e amanu. Akkasumas Ombaadaa 19 miseensota garee saba Rizee Gaajiitii fi mana isaaniitti loltoonni Jeneraal Muhammad Hamdan Dagaloo dursaan humna addaa baay'ee isaanii miseensota saba Rizee Gaati. Yeroo baay'ees loltoonni RSF yoo achi keessaa fi naannawaa isaa socho'an kan mul'atan yoo ta'u, namoonni dhibba hedduun lakkaa'aman ammoo sababii walitti bu'iinsa dhiyeenyaatiin naannichaa baqataniiru. Haa ta'u malee Ombaadaa 19tti jiraatan Hawaa Adam kan mucaa ishee xiqqaa waliin bakka biraatti dahoo argachuuf baqatte tokko akka jettutti ollaa keenya maalii akka haleelan dhugaatti hin beeku. Loltoonni RSF tokkittiin achi hin jiranii jette. Guyyaa dilbataatti Omdurmaan keessaa iddoo biraa kan Ombaadaa 16 jedhamu irratti haleellaan qilleensaa raawwatameera. Kanaanis obbolaa lamaa fi ollaan isaanii tokko ajjeefamaniiru jedha dhaabbanni ollaa sanatti argamu tokko. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun nuti guyyaa irraaf qabannee jiru kana fakkaata. Qophiilee keenya biroon hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.